Shama harka fuunee jira jirtu hordoftoota wadaana beektu bakka nagaa keessanii nagaa kooti galanni rabbi haa ta'u. Har'a muka callee harkaatiin qabadhee isinii dhufe callee harka keenya irratti hidhannuudha. Afaana ta'aa yuutuubii keenya saskiraayib laayik sheer gochuun hin dagatinaa na waliin ta'a walumaan yaa hojjennu. Marti kan kana callee kana harkatti hidhannee jechuudha. Harka keenya irra baay'ee bareeda. Kanatti hidhatama jechuudha. Hoo barbaannes immoo quba keenya kanarratti hidhachuu dandeenya. Haala kanaan jechuudha. Akkamitti akkatti hojjetannu isinitti argisiisa. Kirriin kan laastikiitii kanaan isin hojjedha jechuudha. Laastikiitii uffataan hodhatamu jechuudha. Akkatti qopheeffannee dura wal qixxeessina. Qubatti yang godhannu callee kudhan ta'uu qaba calleen kun. Shan ja'affaan immoo 11ffaa ta'uu qaba. 11ffaan kan ittiin cufan kun immoo 5 ja'a. Kudhanii akkatti qaama kudhan gunnechuudha. Geessama gunaa qabame amma kun callee kudhan jechuudha. Kun quba keenya kana jedhamu isa kana jechuudha. Kun callee kudhan jechuudha. Geessama gunaa isa laastikii kana lama wal qixxeessine kanaan booda callee kana asirratti dirra akkatti ittiin cufna jechuudha. Iddoo kanamma cufameera. Kanaan booda kirrii lamaan kana akkatti walitti dirra jechuudha. Akka tokko miti akka duratti kirrii lamaan dirra jechuudha. Laastikii isaa kana lamaan irratti dirra. Isa kan diruudha. Callee bifa barbaanne bifa jijjiirree diruu dandeenya. Meeshaa kana bifa tokkoon isin dirre kan ammoo bifa 3 yookiin 4 isin diruu danda'a.
akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessu jechuudha ofii keessan. Isa kana xumurree jechuudha. Kirrii kana pilaastikii isaa adda baafanna immoo pilaastikii kana tokko tokkotti deebisna jechuudha. Akkuma argitan kanaan adda baasee duraan bakka tokkotti mammoo gargar baaseera. Isin beekattirra amma immoo gara nan dabaa jechuudha caatee. Amma kan xumurarra keenya jira. Eegasii akkatti gudunfina. Sirriitti jabeechinee buduufuu qabna kirrii isaa jechuudha. Maaliif laastikiitii waan ta'eef yaa'ee waan cituuf sirriitti jabeessuu qabna jechuudha. Irra deddeebisuu qabna yeroo tokko qofa osoo hin taane yoo kirrii isaa mururre immoo yoo laastikiitii kana murru jechuudha irraa fageechinee muruu qabna yeroo nu jalaa hiikkate osoo hin deebisnee hidhuu dandeenya jechuudha. Yoo akkatti jabeessitan inni hin citu. Inni hiikkatu irra hin citus. Laastikiin kun immoo bareedaa akka laastikiitii kaanitii miti. Akkatti fageechitanii murtanii eegasiin booda as jala seensistanii jechuudha akkatti. Haala kana as jala seensistanii jechuudha harkatti qabu jala. Kanaafuu garana akka inni hin hiikkanneef kenapa teman-teman sebentar di sisi dekat teman jechuudha. Baay'ee bareeda namatti tola. Irraa jedhaa uffadhaa isin jedha bifuma kanaati jechuudha. Akkuma nama isin agarsiisan haala kanaan uffata.
akkuma argitan kana kaanarraa kanumaan xumurree jira. Callee biraatiin akka walitti deebinutti nagaa naa ta'a. Yuutuubii kiyya laayik sheer godhaa. Hiriyoota keessan biraa akka ga'uuf nagaan naa oolaa.